Tole, hordoftoota keenyaa kun sagalee faarfannaati. Sagaleen faarfannaa torbanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaatu qindeessummaa Faaruu Miidiyaatiin fuula yuutuubii Faaruu Miidiyaa irratti kan isinii dhiyaatu yoo ta'u, torbaniin faarfattootaa wajjin dhimma faarfannaa irratti dhimma dhuunfaa isaanii wajjinis waan wal qabatu yerootti qonnee walii wajjin haasofnu barumsa irraa barannudha. Kun sagalee faarfannaati. Fuula yuutuubii Faaruu Miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkuma amala keenyaa har'as kunoo keessummaa haaraa isinii qabadheen jira. Keessummaan koo har'aa faarfataa Solomoon Addunyaati. Solomoon Addunyaa wajjin turtii bareedaa qabaannaa jireenya isaarraa tajaajila isaarraa waa hedduu irraa baranna jedheen abdadhaa. Nu hordofaa, nu waliin tura. Sol, baga nagaan dhufte. Baga nagaan itti. Hordoftoota koo wajjin wal barime. Ani faarfataa Solomoon Addunyaan jedhama. Nan faarfadhaa. Barsiisaa Yuunivarsiitii Diillatii. Isa kanarra hin jira jechuudha. Akkamiin wal argatte faarfannaa kanaa wajjin? Ani faarfannaadhaan kanan wal argadhe jalqaba isumatu na argate. Anatu barbaade dhaqee miti. Ayyaanni immoo Waaqayyoon namaa kennama waan ta'eef ayyaanatu na argate sana boodaan faarfataa ta'e jechuudha. Kanaaf isatu na argate malee anatti isa argate osoo hin taane inni na argateen ani immoo faarfataa jedhame akkas. Ayyaana dhufee kara Kiristoos sii kenname sanatu faarfataa si godhe si dhaabe jechuudha. Har'a Solomoon Addunyaa nuun faarfataadha jennee arginu kana ayyaanichatu as nuu baase jechuudha. Ayyaanichatu na fide jechuudha. Waaqayyoon isin nuuf kenne haa galateeffamu. Ameen. Sol, ati barsiisaadhaa, faarfataadhaa. Yeroo nageen immoo hojii dhuunfaas qabda waan naan jedhu wayii nagee ture. Akkam tajaajilaa fi hojii dhimma dhuunfaa barsiisummaa kan wal faana deemsisuun kun hin ulfaatu? Akkaataa itti fayyadamtedha. Wanta ati goote ta'a waan ta'eef taayimiin nu kenname waan biraan qabu. Waaqayyoo sa'aatii 24 guyyaa keessatti nu kenneera. Sa'aatii nu kenname kana immoo iskeejuul gootee itti fayyadamuun dirqama keedha. Kanaafuu maayindiin nuti qabnu kunis malti direkshinii yaaduu danda'a. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Kanaaf akkuma ati iskeejuul godhattetti hojjechuu dandeessa. Baay'ee waan nama dhiphisu hin qabu. Faarfachaa hojjechaa barachuun hin danda'ama. Ani amma naa danda'ame Waaqayyoos wanta ati itti yaadde sana sii qaqqajeelcha. Karaa irra sii buusa waan ta'eef jalqaba nuti yaadudha inni guddaan. Sana booda immoo Waaqayyo hojii keenyatti darbee hojjeta jechuudha. Kanaaf amma nan barsiisa. Hojii kan biroos hojii dhuunfaa tokko nan hojjedha. Tajaajila natti kenname immoo ayyaana kanaan nan tajaajilaa jira jechuudha. Kanaaf wanti dadhabamu hin jiru. Wanti gaarii ta'e hundumtuu ayyaanni Waaqayyo waan si dandeessisuuf nuti amma danda'u keenya Waaqayyo keessaa nuuf ba'a nuti. Kanaaf wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. Biisiisi gochuu danda'a. Garuu immoo dirqamas amma lafarra jiraatutti hin hojjettaa, hin tajaajiltaa. Kuni pirinsipilii jireenya keenyaa ta'uu danda'u qaba. Isa kanadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Akkamiin faarfannaa barreessitaati? Faarfannaan kee teestii mataa isaa danda'e waan addaa tokko waan of keessaa qabu wayii natti dhaga'ama naan akka dhuunfaa kootti tarii namoota biraattis dhaga'amuu danda'a kun. Akkamiin barreessita faarfannaa? Faarfannaa namni akkuma akka isaatti akkaataa ittiin fudhatu qaba. Akkuma isin jedhe faarfannaan ayyaana gaafata. Waaqayyootu ayyaana isaa ganama waan sirra kaa'uuf ergaas keessa kaa'a. Ergaa sana immoo akkaataa ittiin fudhattu qabda. Kadhannaa keessa fudhachuu dandeessa utuma kadhattu. Al tokko ani muuziqeessaa ta'een waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilaa ture umurii dheeraa. Kanaaf ammas yeroon gitaara fa'aa taphadhu kiiboordii fa'aa bukkee jiru faarfannaan itti dhufa. Kanaafuu kuni uumamumaanuu wanta muuziqaa fa'aa gaafa qabattu hin dhufa. Zeemaan waan akkasii kun sitti dhufa. Ergaa immoo achuma keessatti dhufu barreessuu hin dandeessa. Reediidha sammuun keenya, eenyummaan keenya kun faarfannaa hojjechuutti reediidha. Maaliif nutti kennamedha alreedii waan ta'eef isaan hojjechuun immoo dirqama keenyadha. Kadhannaa keessa, karaarra yeroo deemus, konkolaataa keessas yeroo taa'u maal iyyuu hojjedhe achi keessatti dhufuu danda'a. Erga sana immoo garuu teessee erga tasgabbooftee booddee ergaa sana ilaaltee gulaaltee sagaleen isaa akkam ta'uu danda'a. Namootaaf ta'uu hin danda'a moo anumatu faarfachuu qaba kan jedhu waan hunda isaa madaaltee achas qabdee akkana qabdee
faarfannaa kana qulqulleessitee namatti dhiyeessitaa jechuudha. Kanaaf ani kadhannaa keessas hojii yeroon hojjedhus karaarra yeroon deemus faarfannaa fudhachuu nan danda'a. Egaa ati Finfinneerraa kiiloomeetirii hedduu fagoo Diillaarraa barsiifta. Miseensummaan keessadhaati. Ani miseensummaan koo waldaa Birhaana Kiristoos Hoolotaan jira amma achidha miseensummaan koo. Yeroon 2009 barsiisummaa jalqabu waldaa guutuu wangeelaa Diillaatiin tajaajilaa ture. Achi keessa gara waggaa tokko almost waan akkasii tajaajileera. Sana booda kanan maastarsii Jimmaa dhaqee barachuu jalqabee jechuudha. Achi booddee waldaa Birhaana Kiristoos Hoolotaa keessattiin qabamee tajaajilaa jira amma. Yeroo inni intinaa jedhu nan naqa isaan biras isaanis na hordofu isa wajjinan tajaajilaa jira akkasi. Hoolataa ta'anii Diillaatti si hordofu jechuudha. Na hordofu paastariin qabaa na dawwalufaa waan akkasiidha. Anis immoo dhaqee nan gaafadha. Isa namni si hordofu caalaa immoo isa ayyaanni hafuurri waaqayyoo si keessa jiru si hordofutu caalaa waan ta'eef namni nu hordofuu hin dandeenyu. Isa kanadha waldaan koo waldaa Birhaana Kiristoos. Eebbifame. Tole hordoftoota keenyaa kun sagantaa faarfannaati. Sagantaan faarfannaa torbanitti yeroo tokko qindeessummaa Faaruu Miidiyaatiin toora yuutuubii Faaruu Miidiyaa irratti kan isinii dhiyaatu kan faarfattoota garaagaraa irratti mariisifnu irratti wajjin haasofnu dhimma faarfannaa dhimma dhuunfaa isaanii irratti jireenya isaanii laayifii isaan qaban irraa qooddannuudha. Sabiskiraayibii gochuun dagatinaa. Faarfannaan siif maali? Faarfannaan anaaf ani akkuma kiyyattan ibsadha. Faarfannaan anaaf nyaata lubbuu kootiti jedhee faarfadheerayyuu faarfannaa tokko waalzii wayii faarfadheen ture kanaan dura. Innaa ani faarfannaa malee jiraachuu hin danda'amu. Gaafas hin jedhu lafa hojiitti illee faarfannaa kooliidarii gidduu deemee tanan faarfadhaa. Karaarra yeroon jiru nan faarfadhaa. Afaan kootii dhibuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf faarfannaan Salamoon faarfannaan addaan bahee jiraata jechuun waa biraadha. Kanaaf anaaf faarfannaan jireenya kootii nyaata lubbuu kootiti. Akkuma beektu immoo muuziqaan boqonnaa sammuu keetiti. Sigalee namni dipireeshinii keessa jiru yookiin immoo dhiphina tokko keessa jiru kan inni iyyuu boqotu muuziqaa gaafa dhaga'u. Karaa saniis ilaalte muuziqaa keessa oolla waan ta'eef yeedaloo keessa oolla waan ta'eef sammuu keetiif iyyuu boqonnaadha. Hojii hojjette immoo lubbuun keenya lafarra teessee hojiin nuti hojjennu kun waaqayyoof isa kaayyoo nuti uumamneef iyyuu Iyesuusin lafarra jiraannu kanarratti Iyesuusin kabajnee lafa kanarra darbuudha. Ani immoo hojiin hojjedhu Iyesuusin karaa yeedaloo, karaa walaloo, karaa naa kenname kanaan Iyesuusin kabajaa jira. Mootummaa waaqayyoon babal'isaa jira waan ta'eef tokkoffaa anaaf kennaa koodha. Nyaata lubbuu kootiti. Isa malee jiraachuus hin danda'u. Gaafas hin jedhu utuu faarfataa ta'uudhaa baadhee waa biraan taa'ee yaadu. Amma kana iyyuu muriidhaan lafarra nan jiraadha yaadu. Kanaafuu faarfannaan anaaf akkuma jiraadhu kan na godhe iyyuu faarfannaadha. Isa kanaadha. Solomoon utuu faarfataa hin taane ta'ee. Utuu faarfataa hin taane ta'ee waa biraa hin ta'uma. Homaa ta'uu hin danda'u. Faarfataadhuma ta'uu danda'a. Akkasuma immoo ta'e yaada waaqayyoo keessan jira waan ta'eef kanaafuu faarfataadhuma ta'e utuu faarfataa ta'uudhaa baadhee waan biraa ta'uu hin danda'u. Kanaaf faarfataa ta'uu kootti baay'een gammada baay'ee jechuudha. Faarfannaa kee jalqabaa yaadatta? Faarfannaa koo jalqabaa faarfannaa durii yeroo barreessinu faarfannaan keenya durii diina koo waan akkasii kana qaba. Waa'ee nan yaadadha yeroo ijoollummaa kootii faarfannaa hojjedheen kwaayirii keessaa faarfadhuuf kennaani. Waa'ee diinaa haasaa, waa'ee jawwee, waa'ee bofaa waan akkasii haasaa. Innaa erga sana garuu namni ammuma galee faarfata. Understandingiin ati waaqayyoof qabdu, macaafa qulqulluudhaaf qabdu, amma inni ballachaa dhufu sammuu kee keessatti ballachaa dhufu faarfannaan keessa bilchaachaa dhufa. Kanaaf faarfannoota koo durii tatarsaasee beekan. Faarfannoota koo durii maaliif ergaa isaa wallaalu tasumayyuu waliin hin ta'u. Amma kana wajjin hin ta'u. Wallaalummaa kootirraa faarfannaan faarfadhee qaba. Namni immoo na dhageera faarfannaadha jedhee. Gaafa ilaaltu immoo gaafa baay'ilii kaastee ilaaltu dhugaa macaafa qulqulluu keessa jiruu fi miira yeroo san ittiin faarfadhe sirrii miti. Kanaafuu dhaloota kanaaf hin mijatu. Anaaf naa mijachuu danda'a. Al tokko faarfannaa nuu mijatee namaaf hin mijatu. Kanaaf faarfannaa koo isa jalqabaa yaadachuu hin danda'an amma
yoon yaadadhe garuu kanas yaadachuu danda'u ergaa isaati. Diina koo maaloo koo qaba waan ta'eef akkasutti faarfannee dhiisnee erga sanaa garuu faarfannaa kumaatamaan lakkaa'uun hojjenneerra. Kanaaf ergaa waaqayyoon harkaan dhumu waan ta'eef akkasidha. Faarfannoota baay'ee faarfannoota babbareeddoodha kan itti nu biraan geesse. Jecha tokkotu jira. Kunis kan Solomoonii waan jedhu wayii tokko. Faarfataa wayii konfiraansiif gaafa deemu faarfannaa yeroo inni kennatu. Kunis kan Solomoonii. Jecha kana akkam nageessaa beektaati? Really baay'ee mana dhibeera. Gaaffii kana kaasuu keetti. Mucaan baay'ee jaalladhudha. Baay'ee michuu koodha. Baay'een jaalladha. Faarfataa baay'ee cimaadha. Baay'ee ayyaana waaqayyoo dinqisiisatu irra jira. Sagalee isaa jettamu tooniin isaaf kenname waan dinqiidha. Baay'ee mucaa immoo ofirratti hojjetudha. Faarfataan kuni maqaa isaa yoo dha'u barbaadde Caalaa jedhama. Waldaa Guutuu Wangeelaa Gullallee keessaa tajaajila. Mudannoo kana akka isa qunnamu isatu natti hima. Iddoo deemee tajaajilutti faarfannaa kanuma mataa isaallee yoo faarfate ijoollee muuziqeessitoonni kun maal jedhuuni booddeerra kunis kan sooladha. Soola yoom baase faarfannaa kanaa jedhuun. Maaliif akka kana immoo jedhamee faarfannaa koo yeroo baay'ee worshippii godha obboleessi kun. Gaafa siin jedhu waanuma wajjin oolluuf waan wajjin intinaa taanuuf osoo hin taane faarfattoota baay'ee sin godha. Al tokko namni immoo akkamitti intinaa si jedha. Waanuma anaaf inni wajjin oolluuf yoodhuma faarfannaa 10 keessaa faarfannaa kiyya tokko faarfate isa nuti wajjin oollu sana ilaalaniitu faarfannaa dhuma isaa faarfachaa oolte kan jedhaman waan akkasii jiraachuu danda'a. Yeroo faarfatee bu'u faarfannaa sooladha inni silaa sun jedhuun yeroo hundumaa akkas naan jedhu jedheera. Garuu mucaan kun baay'ee mucaa ayyaana guddaa qabudha. Kanuma koo duwwaa miti kan inni faarfatu faarfannaa baay'ee faarfachaa oola. Kanaaf ijoollee tokko waan akkasii na qunnamaniiru. Faarfannaa tokko faarfadhee inni faarfataa sooladhaayi naan jedhanii na gaafate naan jedhee namni tokko. Kanaaf waan akkasii yeroo ba'u faarfataan aduwwaa miti faarfannaa baay'eetu jira. Kanaafuu mucaan immoo ayyaana guddaatu irra jira. Faarfannaa mataasaa al tokko nama fakkaattee guddattu qabdu. Asii galee nama wajjin ooltu fakkaatta waan ta'eefu waan akkas waan gaggaarii immoo olii kenna. Inni waan gaarii keessa jiru naa kenna. Waan gaarii ani keessa jiru immoo isaafan kenna. Kanaafidha kan akkas jedhamu malee faarfataa baay'ee cimaadha Caalaan akkasidha. Gaafa inni kan kee faarfatus kan Solomoonii jedhama. Gaafa inni kan isaa faarfatus kan Solomoonii jedhama. Waan akkasii. Solomoon waan haaraa maal sirraa jenna? Waan haaraa amma waaqayyo yoo na gargaare bara dhufu albeemii koo nan eebbisiisa yookiin intinaan jedha jedhee yaadaa jira. Kiliipota tokkos gadhiisuun koon oolu ayyaana waaqayyo nu kenne kana umuriin keenya lafarra jirutti ittiin hojjenna. Isa kanadha jechuudha. Waan gaggaarii nu keessa jiru immoo yeroo isaatti baay'ee xiqqoo biizii ta'uu dandeenya. Hojiin nu qabachuu danda'a. Malee nu faarfannaa irraa fagaannee miti. Tokko namni akkamitti hubata. Gaafati yerootti baay'uma dheebuu keenya waan qabaniif ammas faarfannaa fidi waan jedhamu jiranna. Yeroon isaa immoo yeroo gaariidha. Ijoollee qaxaleetu jiru amma. Kanaafuu isaan hin faarfatu. Nus immoo isa nu keessa jiru hin kennina. Yeroo dhiyoottis faarfannoota tokko maatiidhaan hojjechuudhaaf yaadaan jira. Maatiin keenya guutummaan isaanii faarfattoota. Faazarii koo irraa ka'ee maazariin koo obboleewwan koo durboota 2 mucaa isa nattaan wajjiniin faarfannaa maatiidhaan hojjechuuf jenna. Kilippii haaraa isa immoo hin baasna. Sana boodaanis immoo kilippoota hojjedhu qaba. Albeemii koos waaqayyo na gargaara jedheen kan amanaa. Sabni kunis immoo naaf haa kadhatu bara dhufu fidee dhufuun kun oolu. Faarfannaan akkuma maatiitti isinitti faca'ee jira jechuudha. Manuma keessa waggaa dhuftu immoo albeema haaraa sirraa eegaa irraa jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya baay'een isaanii isa kana egaa dheebuu guddaadhaan akka isaan eegan abdii guddaan qaba. Sool egaa faarfattoonni danuun ola deemuun baay'een ka'aa jiru. Faarfattoota baay'eetu gara faarfannaa kana addunyaa faarfannaa itti dhufaa jiru. Kennaa isaanii kennamee baranii hubatanii gara faarfannaatti kan dhufaa jiran danuudha. Handhuurri faarfannaa maal ta'uu qabattee yaadda? Handhuurri faarfannaan Kiristoos hin ta'uu qaba. Mata dureen nuti faarfannu kan biraan jiru baay'ee. Waan hundumtuu deemee mata duree Yesuusitti gala. Kanaaf namni dhalatee lafa kanarra jiru hundumtuu qilleensi lafarra nuti fudhannu kun hundumtuu waaqayyoof galata galcha. Uumama keessaa kan waaqayyoof galata hin galchine jiru. Kanaaf nuti waa'ee safara keessaa dhiisne
ani baranitti waa'ee wantootaa faarfadhee qaba. Galee faarfannoo tokko gaafa inni hubatti deebi'ee ilaalu tokko tokko ofitti qaana'ee beekaan maal ta'in kana barreesse kan jedhu. Barri isaa immoo bara tole keessa jirra. Bara teknooloojiidhaan waa'ee Kiristoos teessee itti dhageessudha. Kanaafuu dhaloonni lafarra jiru kun faarfataa jedhamee uumame hundumtuu waa'ee keenya faarsuu caalaa, waa'ee mantootaa faarsuu caalaa, waa'ee madaa namaa waqxee nama bu'aa namni sii galee baay'ee rakkinoota gurguddaa jira. Rakkinni biyya kana keessa dhabamee hin beeku. Addunyaa keessa jiraattu kana keessa baay'isoo nu tolee jiraanna miti. Addunyaan tolle keessa addunyaa Yesuus jedhamu keessa immoo jiraanna nuti. Addunyaan tole keessa osuma jiraannu addunyaan Yesuus jedhamu immoo keessa jiraanna. Kanaafuu addunyaa san keessatti ilaalleetu waan hundumaa bareechinee kan nuti hojjennu jechuudha. Kanaaf isa alaa san dhiisne amma wanta mana kanaan ala jiru wanta baay'ee haasa'uu hin dandeenye miti. Kanaaf garuu argaa hin jirru. Iji keenya hafuuraa kun banamee isa waaqarraa nutti mul'achuu qaba. Kanaaf isuma gubbaatu iyyuu faarfatnee hin quufnu. Waa'een Yesuus iyyuu faarfatamee hin quufamu. Kanaaf faarfattoonni lafarra jiran isa sagalee hin qabnes kan hin qabnes kan hin qabus waan faarfataadha jedhee lafarra jiru kun hundumtu Yesuusin faarfachuu qaba. Kanaafuu giddu galeessi faarfannaa keenyaa Kiristoosin ta'uu qaba jechuudha. Faarfannaa amma si'ana faarfatamaa jiru. Amma si'ana faarfatamaa jira. Faarfannaa baay'ee kavariin isa ta'uu haaraa bahuudhaan isa ta'uu faarfannaa baay'eetu ilaalamaa jira. Hordoftoota bira dhaggeeffattoota bira gahaa jira. Faarfannoota amma bahaa jiran atis gaa hordofaa jirta jedhee mayyaada. Hin argita jedhee mayyaada. Akkamiin ilaalta? Kwaalitii faarfannaa sanaa ergaa inni qabu dhaamsanii dabarsuu barbaadu. Faarfannaan egaa yoon si caalaa beekuudhaa baadheeyyuu ka'umsa qaba, galumsa qaba gaafa faarfannaa tokko barreessinu. Kana eegee waan hojjetame wayii kwaalitii isaa waan ilaalte qabda, waan jettu qabda faarfannoota amma si'ana faarfatamaa jiran irratti. Faarfannootaanii bileem gochuu hin danda'u. Komadhee kun kanadhaa sana kanadhaa jechuu amma an barbaadus hin danda'us. Garuu akkuma waliigalaatti yoon siif kaasee faarfannaa yeroo tokko tokko maaltu jira seeti. Haasaa kana isin dhageessatis faarfannaan dura fe'edhu namni. Faarfannaan dura fe'ee in ta'a. Garuu jenereeshinii kanas Waaqayyo hin beeka. Akkasumas kun gaazexaa dubbisna miti. Namni waanumatti kenname faarfata waan ta'eefu. Faarfattoonni keenya durii waan isaanii kenname nuu kennanii hanga har'aatan hundumaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa qabu irratti baay'ee namoota jajjabeessa. Namoota durii kanas faarfattoota durii isaan badan faana ni iyyaafadha. Argiteetti yaada ni iyyaafadha namoota baay'ee eessa jiru jedhee. Namooti dhaloota ammaa immoo baay'een jajjabeessa. Maal lafa siin jedhisiiti. Namoonni baay'een akkas naan jedhu. Faarfannaadha ittee kana sheer nu gootee naan jedhu faadha. Karaa keessaa dhufanii naa barreessu. Ani mootiivii nama sanaa ilaala. Nam tokko tokko ergaa qabala. Walakkaan isaa sirriidha. Walakkaan isaa sirrii haa ta'u dhabaatu ani wanta itti ilaalu waan gaarii san keessaa ilaala. Wanti gaarii sun booddee nama kana dhuunfachuu danda'a. Namicha sanaa jechuudha. Kanaaf faarfataan dura fe'ee faarfannaan ammaa fe'ee kan jedhu hin jiru na bira. Faarfannaan duriis faarfannaadha. Inni ammaatis faarfannaadha. Akkaataan ittiin hojjetamu santu garaagarummaa fida. Gaafa siin jedhu muuziqaa durii yoo ilaalta ta'e faarfannaan muuziqaa duriitiin hojjetamu muuziqeessadhuma ammaatii fi muuziqeessa durii yoo ilaalte garaagarummaa guddaa qaba. Kan ammaa koo laayivii baay'ee gashitee waan baay'ee gashitee hin bareedu akka duriitti. Maaliif beektaa? Akkaataa ittiin itti dadhabdu sanadha. Muuziqeessitoonni durii baay'ee itti dadhabu hojii isaaniitti. Liidii gashuu barbaadu taana harkumaan gashu ta'anii bareechanii. Ijoolleen keenya ammaa immoo hojii ofitti baasuun barbaada waan ta'eef ishee hojjetaniitu isa immoo isa hafe sana liidiin namni gashuu jira waan ta'eef isa waamaa fidaa jedhu. Si galee hin danda'anii miti hin danda'u. Garuu taayimii isaanii qusatu faadha. Waan akkasii jira jechuudha. Faarfataan immoo waan itti kenname faarfata. Si galee waldaan kiristaanaa mucaan koo kun naa faarfataadha jettee achi gaafa baastu yookiin namichi sun ani faarfataadha jedhee gaafa dhufu namni irraa fudhatu jira. Anuma duwwaatu faarfannaa san dhaggeeffata miti. Kan hin jaallanne faarfataa miti jechuu miti. Kan jaallatu immoo jira. Ani amma faarfannoota hin dhaggeeffanne jiraachuu danda'u. Namni biraa immoo isa fuudhee baay'ee dhaggeeffata faarfannaa sana. Maaliif ani faarfataa miti jedhee guutummaan guututti kun faarfannaa sirrii miti jechuu hin danda'an. Yeroo tokko tokko na qunnamanii beeku. Faarfannaa miti kun faarfannaa miti jedhee gaafa inni tanaa ta'u nam tokko dhufee kanaanaaf fayyinaan jedha. Isa kanaan gooftaa fudhadhe naan jedha. Kanaaf faarfannaa sun isaa faarfannaadha. Si galee garuu garmoo walii galaatti dhufnu faarfattoonni ammaatis baay'ee qaxaleedha. Ayyaanni Waaqayyoo irra jira. Baay'ee itti amana kana.
ofirratti hojjechuun immoo murteessaadha. Gaafa isin jedhu sagaleen keenya qaramuu qaba. Faarfataadha kan isa jechiisu sagalee isaadha miti. Lallaba miti faarfannaan. Haasaa miti faarfannaan. Sagaleen keenya kun qaramee faarfachuu danda'uu qabna. Isarratti hojjechuu. Waan sadii qaba faarfannaan. Yeedaloodha. Yeedaloo vookaalii isa jennu kana hojjechuu qaba namni. Lammaffaan walaloodha. Ergaasaa jechuudha. Ergaan isaa immoo kitaaba wayitirraa fuunu osoo hin taane kitaabni nuti irraa fuunu riferaansiin keenya eenyudha? Macaafa qulqulluudha. Isarraa waraabna jechuudha faarfannaa keenya. Achii rukuttaa isa jennu kanadha. Muuziqaa. Muuziqaan immoo hin baratamaa. Hiintiif isaa fudhachuu hin dandeessaa. Muuziqeessitoota baay'ee jira waan ta'eef itti dhiyaattee atis immoo amma tokko yaaltee jechuu hin dandeessa. Kana qabaannaan faarfannaadha. Achitti daamee immoo ayyaana qabaachuu qaba. Waanuma sagalee qabaanneef waanuma wacuu dandeenyeef faarfataan jedhama. Ayyaanni nurra jiraachuu danda'u qabaachuudha. Kanaaf faarfattoonni ammaaf ayyaana guddaa qabu. Ofirratti hojjechuun immoo dirqamadha. Of baruun dirqamadha. Akkuma isin jedhe sila seentariin faarfannaa keenyaa Kiristoos hin taanaan hin bareeda faarfannaa waan hin bareedne hin jiru. Gaafuma waa'ee barbarreef shiroo maaloo kana kaasnu fokkisa faarfannaan baay'ee. Waa'ee Iyesuus lallabiyatii faarfannaan hin bareedne hin jiru. Iyesuus hin faarfannaan numa sii bareeda. Barri irraan darbu immoo faarfannaan akka kanaa. Waggaa 50 irraa faarfannaa kee dhaggeeffata namni taa'e. Kanaafuu dhaloonni ammaa kun kan irratti hojjechuu qabu faarfannaa isaa inuma hojjeta. Baay'ee hojjetu goobasiidha. Ijoollee kormeetu jira. Garuu gara Yesuusitti fiduudha faarfannaan. Iyesuus urgaa taanaan si turgeeffata miti. Namoota fagoo siif urgeeffata. Si turgeessas miti. Gooftaa Iyesuus dhumatu maqaa isaatiif jedhee faarfannaa sana siif urgeessa jechuudha. Kanaaf faarfataan amma baay'ee kormeedha. Ofirratti akka hojjetaniin garuu ergaa isaa kana dabarsuun barbaada isa kana. Sol Waaqayyo si haa eebbisu. Ergaa dhumaa kanan dabarfadha waan jettu yoo qabaatte carraan isaa siin kenna. Ergaa waliigalaa dabarsuu tokko waldaa kiristaanaaf inni biraa immoo faarfattoota akka kootiif. Waldaan kiristaanaa ijoollee of harkaa qabdu baay'ee kunuunsuu qabdi. Sagalee Waaqayyoo bareechanii nyaachisuu qabu. Al tokko akkaataa itti naa mijatetti ijoolleedhaaf mijatu. Faarfattoota baay'ee waldaa anamma tajaajila baay'ee yeroo deemnu waldaa kiristaanaarra yeroo deemnu ijoollee baay'ee qaxalee argina. Ijoollee sagalee qaban. Ijoollee sun irratti hojjechuun barbaadu, ba'uun barbaadu garuu maallaqa hin qaban. Nama isaan sappoortii godhuun qaban, yaadan isaan gargaaruun qaban. Waldaan kiristaanaa yeroo tokko ijoollee ishee akka jiru hin beekan. Kanuma alaa sanaa baay'ee intinaadha jedhanii ilaaluu danda'u. Yeroo baay'ee waan akkasiin mul'ata waan ta'eef. Namuma miidiyaa irratti mul'ate duwwaatu faarfannaaf harka qaba miti. Al tokko gaafa ilaaltu iyyuu isa miidiyaa irratti mul'atu caala isa gola keessa jirutu caala. Kanaafuu waldaan kiristaanaa ijoollee ishee harka jiru baay'ee irratti hojjechuu qabu. Faarfattoota harka jiru. Faarfattoonni kun baay'ee irratti hojjetamanii sana booda faarfannaa akka isaan hojjetan abbaan qabeenyaa waldaa kiristaanaa keessa jiru ijoollee isaanii jajjabeessanii akka isaan faarfataa ta'an gochuu qabu jechuudha. Inni faarfattoota afanii qabu immoo faarfattoonni keenya baay'ee ofirratti hojjechuu qabu. Akkasuma immoo waldaa kiristaanaatti qabamuu qabu. Waldaa kiristaanaatti gaafa qabamtu yoo abbaa faadha qabdaa jechuudha. Nama si to'atu qabdaa. Amma tokko intanaa jechuu dandeessaa. Kanaaf waldaa kiristaanaatti dhiyaachuu baay'ee sappoortii wal gochuu faarfattoonni keenya warri dura jiran yookiin immoo xiqqoo fuulli isaanis beekamee sooshaal miidiyaa gaggaarii qaban ijoollee goda jiran kana jajjabeessuun dirqamadha. Ijoolleen waan ittiin mul'atan hin qaban sagalee isaanii baay'ee babbareedaa feesbuuk irratti gadhiifatanii yookiin yuutuub irratti gadhiifatanii hin dhaga'amuufi. Yuutuubaroonni keenya immoo asuma yuutuubii keessan irraa kaasee obboleessi keenya Amaanu'eel mucaa baay'ee qaxaleedha. Miidiyaa baay'ee irratti hojjechaa ture nan beeka. Amma immoo karaa kana dhufeera. Baay'ee ijoollee baay'ee akka inni baasu burqisiisuu danda'u nan amana. Miidiyaan kun jechuudha. Ammayyuu ijoolleen baay'ee mul'anne jiru isaan akkan harkisuudha. Namootuma fuulli isaanii beekaman caalayyuu ijoolleen beekamne fidaa kottaa. Isinirraa eegna jechuudha hojii kana. Ijoollee baay'ee qaxalee jira kan irratti hojjedha. Yuutubaroonni warri biraatis immoo faarfannaa ijoollee dhagaa. Ijoollee baay'ee goobazii jira. Ijoollee baay'ee hojjechuu danda'antu jira. Garuu teelegiraam irratti gaafa isaan haasofsiisan gaafa yookiin biyya hambaa jiraachuu danda'u biyya kana keessa jira yeroo bilbilanii fi ijoollee jalaan kaasanii hin dhagaan ijoollee. Kanaafuu adaraa keessan ofiidhaaf jettanii hojjettu waan ta'eef wanticha ijoollee kwaalitii gaggaarii qaqqaban akka baasuu danda'an adaraa isaanitti himuu barbaada. Miidiyaan asirratti hojjechuu qaba jechuudha. Ergaan gosa kana ulfaadhu. Tole eebbifamii faarfataa Solomoon Addunyaa waamicha keenya dhageessee ergaa si keessa jiru dhalootaaf dabarsuudhaaf gara istiidiyoo keenyaa dhufuu keef Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Erga gara istiidiyoo keenyaa dhufte egaa utuu faarfannaa tokko nuun faarfatiin hin deemtu walii wajjin yeroo Waaqayyoo waaqeffannu hin qabaanna.
Egaa amma garuma sana deemnee tu Waaqayyoo walii wajjin waaqeffanne natti tola. Sagalee keessa kiilolee sana dhageessii wajjin Waaqayyoo waaqeffadhe natti tola. Ta'u hin dhaqna.